hundi firaa miti. Kanaafi eeggannaa barbaachisu godhaaf nuyi of eeggadhaan jedhe anaan akka maatiitti akkas naan jedhe. Daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kana jechuudha baay'ee sin jaalannaa sin galateeffannaa warra maatii chaanalii kana kan taatan jechuudha subscribe gochuu hin dagatina sin jechuu barbaanna jechuudha waan kana ta'eef har'a pirogiraamii isiniif qabadhee dhufee jechuudha Bontuu Baqaalaa maal jettee haacaaluu maal jedhanii ture osoo hin du'iniin dura jechuudha akka jechuudhaan ragaa baatee fi jirtu jechuudha wanni inni itti himaa ture jechuudha baay'een keessanii akkuma beektan jechuudha maatii obbo Baqaalaa keessaa Bontuun yeroo dheeraadhaaf gisee isaa mana hidhaa keessa turanii jechuudha wantoota tokko Facebook irratti jechuudha namaaf ibsaa godhaa turte keessaadha isii tokkodha jechuu kan fuulduree irratti argamtuudha kanaafuu viidiyoo amma itti aanee dhufu kun isa isinitti agarsiisaa jechuudha subscribe gochuu hin dagatinaa like dammoo share akkuma barbaadan gochuudhaan na bira dhaabbadhaa isiniin jedha galatoomaa gara sana nayame kophaatti nayame Bontuu hagam eeggannaa gochaa fi jirtuu naan jedhe Oromoon waan harkaa qabu eeggachuu dadhabuu isaatu yeroo baay'ee afaan diinaa isa buusa kanaafi hagam eeggannaa gochaa fi jirtuu hundi firaa miti kanaafi eeggannaa barbaachisu godhaa fi abbaa keessanii fi namoota as jiranis kanuma itti naa himi please naan jedhe haacaaluun nuyi of eeggadhaan jedhe anaan akka maatiitti akkas naan jedhe nuyi garuu isa eeggachuu dadhabne har'a bu'aan isaa kana ta'e waggaa har'aa bu'aan isaa kana ta'e nama keenya jabaa nama keenya qaalii Oromoon eeggachuu dadhabe nama isaa warqii isaa eeggachuu dadhabe bu'aan isaa kana ta'e argine fuulli rabbii isa taatolu ekiraan isaa daadhiyaa bituu jedha.